Hordoftoota keenya kam jirtu nagaa keessanii amma kanatti aansuudhaan ispoortii waliin hojjennaa. Ispoortiin nageenya, ispoortiin qaama keenyaaf, fayyaa keenyaaf, sammuu keenyaaf waa hundaafuu barbaachisaa waan ta'eef kallattumaan gama ispoortii waliin hojjechuutti seenna waan ta'eef nu daawwadhaa, sabiskiraayib godhaa, laayik nu godhaa. Push-up tokko walakkaan bu'e, push-up tokko walakkaa bu'eera, borgina tokko walakkaa yoon bu'e jabaatee dhufa jechuudha. Kana booda qalladuun hin jiru. Ispoortii, hojii bakka hin qallannu walumaan hojjetu. Namoonni akkaasaatti push-up hojjetan baruu barbaadan nu hordofaa, kallattumaan nu hordoftu walumaan jirra. Isin barsiisna, nurraa baradhaa. Hamma beeku namni hamma beeku barsiise egaa kan hin beekne maaltu beeku nagaatti sin jaalladha.